Riqicha wanjoo gabrummaa Cabsaa Hacallu kan wanjeessan irra ce'uu Cabsaa Hacallu dhaloota duraan gaa'een kan ammaa duguuguuf yaa'u Cabsaa Hacallu daawwattoota keenya akkam jirtu oduu amma nu ga'ee qabna. Mormii barattoonni geggeessaa jiraniin wal qabatee godina Wallagga Lixaa aanaa Laaloo Assaabii magaalaa Innaangootti poolisoonni Oromiyaa barattoota irratti tarkaanfii ajjeechaa raawwataniin battalumatti barattoonni 3 lubbuun darbuu isaanii himame. Here we move to Ethiopia and reports of trouble in the ዛሬ ብቻ በምዕራብ ሸዋና በደቡብ ምዕራብ ሸዋ 25 ሰዎች በመንግስት ታጣቂዎች ተገደሉ። አውቃለሁ አገናኝ ያ ዋናው እየሰራችሁ ነው ምንድነው ታዲያ ሌላ ዜና እሱ እናንተ ችግር ነው እንሰራለን ብላችሁ እኮ ቦታ ላይ ተቀምጣችሁት አይደል በእናንተ ጥፋተኛ መለብለብ አለብን እንዴ It's not known exactly how many people have been killed in some of the areas of western Oromia. ማናቸው ሚዲያ ወደዚህ ሀገር ውስጥ እንዳይገቡ ወዳጅ ሀገሮቻችን እሱ ለጊዜው ተው ከአውሮፓ እስከ አሜሪካ ከአረብ ሀገራት ከየትኛው የሚመጡ በሚዲያ ላይ ምን ሰራውና የሚል ሰው ለበታች ላሉትም ንገርልኝ ማናቸው ሰው በየአስፋልቱ ላይ ፎቶ ላንሳ እንኳን ቢል እንዳትምረው አንገቱን ይዛምጣልኝ ነጭ ወደ ጥቁር ማንንም ይሁን አጣርተን ለካለን ተናግሬያለሁ ምንም አይነት ነገር ተወቶ ልማቱን ነው እኛን ዘግቧለን እነሱ ምን አገባቸው ጨርቻለሁ ማናቸውንም አልፈልግም ጨረስኩ Roder bias bulat Gazi kab di rahan ini kab di jade ya roder betti fayyada man ama galgaluma kana dhaqnee fiduu qabna kompiitara waalsa lakki ati as turuu qabda andeemeen fide ho'aa akkamitti deemtaa waliin deemnaa ati barbaadamaa jirtaa bar andeemeen fide dhufa ati asuma bakka takka taa'ina eegi siifis balansan dhatu wannichi ta'us kan keerra wayya kanaan of eegi ati harka duwwaa deemtaa Ormaa dhibeen qaba. Dhaqeen fidee dhufa meeshaa. Dafigaa. Tole. Ammanatti qarqarma tokko taa'ee si eega. Qarqarma mana taa'ee neeti. Haa ta'u. Ibsuu moo balleessu? Faanosii kana gaazii qabdi? Moobaayiliin kee ammallee ifa qabaa? Qabdi. Yoo moobaayiliin kee ifa qabaate kana nurraa dhaamsi. Haa ta'u. Tole. Amman dafee dhufa. Chaarjii naa gootee dhuftaa? Moo maal wayya? Yeroon qaba. Yaa. Yeroon qaba. Bilbilas qabaachuun dirqama. Eeyyee. Nulatti. Yeroo ma fidee dhufa. Haa ta'u. Eeyyee jabaadha. Nagaan gahee kootti of eeggadhu. Tole. Ati of eegi. Haa ta'u. Nama tokko irraa ulaa kan banne. Hin balu. Hello? Oh.
መጥቼ ላንሳ መጥቼው ስልኩንም ላንሳ ይቅርታ ነገታ አላየውም ነበር መስሚያ ይደፈን እኔ ምን አገባኝ አልሰማውም መልስ ነው እንዴ ወይ ይቅርታ እኮ ነገታ አላየውም ነበር በቃ ያንተ ምክንያት ልሰማ አይደለም እንዴት አረጋችሁ የሴትዮዋን ጉዳይ እሺ ሴትዮዋ እንኳን ለጊዜው አለቀቀችም እንግዲህ ለሷ አንድ 3 ቀን አዳምጠኝ ተጨማሪ ትእዛዝ አለ የሴትዮዋን ታነሳላችሁ እዛ መደዳውን ታነሳላችሁ ሰውየው የተበጣጠሰ መሬት አልፈልግም ወጥ ነው ብሏል አስፈላጊውን ክፍያም ስለሚፈጽም እናንተ እንግዲህ ጨርሱ ህጉ በሚያዘን መሰረት እንግዲህ ለማስፈጸም እየጣርን ነው ዋይ እኛ በህገ መንግስት አይደል እንደምንሄደው በህገ መንግስት እኮ ነው የምንሄደው አይደል ማናቸውም ከቦታ ላይ የሚነሱ ሰዎች ከተነሱ በኋላ ነው አቤቱታ ማቅረብ የሚችሉት ይላል ህገ መንግስቱ ህገ መንግስት እየተጠቀሳችሁ አንሷቸው እሱ እናንተ ጉዳይ ስትፈልጉ በክሬንም አንሷቸው ዋይ በግሬደርም ራሱት እኔ ውጤት ፈልጋለሁ ለማንኛውም በዚህ ሳምንት እና መጉላላት አለበት እንዴ ታዲያ ሰውየው ልስራ ላልማ ባለ አገር ልለውጥ ባለ መጉላላት አለበት እንዴ ውጤት ፈልጋለሁ ውጤት ጨርቻለሁ ዋይ يارتينا اسمع جرت اعمل له لازم الكاميرا متي اكبو يانشا سكنه فيك تمدي كرو ما علي جوجي ما Cabraa le kana fejo. Very good. Una chai babo. ከአውሮፓ ከአሜሪካ ከአረብ ሀገራት የትኛው የሚመጡ በሚዲያ ላይ ነምሰራው ናሚል ሰው ለምን አይላትም ነገር ማናቸው ሰው በየአስፋልቱ ላይ ፎቶ ላንሳንኳን ቢል እንዳትምረው አንተም ዲዛ
Si amma waan asitti seeraan dhaqee. Namni tokko faayilii baay'ee barbaachisaa ta'e tokko qabatee gara biyya keessanii dhufaa jira. Teessoo isaa fi akkamittiin akka duukaa buutu siifan ergaa hojii jalqabe. Ayyee of eeggannoo guddaadhaan faayiliin kun faayilii baay'ee guddaa ta'e waa'ee biyyaa hojii keenya kana kan nu xumursiisuu danda'u. Ayyee haa ta'u sittan deebi'a. Akkam nagaa bultee? Nagaa galata rabbi. Dhiifama hirribaas jeequu kiyyaaf. Uumame. Guutuu argachuu hin danda'a? Guutuun anuma maal si gargaaru? Maqaan kiyya Naanaatee jedhama. Anis guutuun jedhama. Guyyaa lamaan kanneen bilbilaan yaalii sii godhaa ture. Garuu akkuma carraa ta'e bilbilli keenyaa seenuu dide. Eeyyaan guyyaa lamaan kana telefoona irra hojjetu ture. Adreessa kee immoo nama na agarsiise. Dhimmichi si barbaadeef immoo osoo teenyaa seenee gaarii natti fakkaata. Ayyee Umaara kan qabsee. Ayyoo. Yooko. Torbee kana maaliif yaadaan badde? Dhiisimee maal si godhamete? Eessarraa akka jalqabu hin beeku. Garuu gargaarsi kee hedduu na barbaachisee jira. Waan si gargaaruu danda'u ta'e rakkoo hin qabu. Namoonni hoteela saniif fayyadaman namoota dureessaa fi namoota aangoo qaban qofa waan ta'eef seerri hoteela sanii baay'ee ulfaataadha. Hello. Ayakam. Fayyada. Bakka dalagaatiin jira. Okay, good. Malakar. Okay. Mana barbaaddu argattee moo? Argadhee jira. Dhimmi deemtee fi akkam? Si ta'e? Naa ta'es naan taanes jechuu hin danda'u. Maaltu siin ta'in waan si gargaaru jira? Guutuu hagam tokko beektaan. Maali riisarchiin kee piroofaayilii namaa gara gaggalchuu ta'e? Dhimmichi isa barbaadaa jiruuf waa'ee lubbuu waan ta'eef dirqama sirriitti beekuu ni qaba. Lubbuu jechuun kee naaf hin galle. Maal jechuu keeti? Jechuun iccitii sabaa qabachuu hin danda'a? Iccitii ati garatti baadhachuu dadhabde namni biraa naa baadhati jettee yaadda? Maal hojjetaa? Wanta kana banuu barbaade naa banamuu dide. Kun osoo baname kan akkasii amma sadii qopheeffanneerra
Kun arfaffaadha. So amma ishee kana sii banamuu didee? Yaa waan ittiin banuu dhabe. Biloonii kanarra guddatu wayiin dhabee argachuu hin dandeenye waan ittiin banu. Kanaan yaaltee? Nadideen. Kami fiitee dhuftee? Kami fiite? Oh, nagarre ko. Guyyaa lamaan booda hoteela guutuun dalagu keessatti nama tokko dhufa. Namni sun immoo dookumentii biyyaa qabatee jira. Dookumentiin biyyaa sun immoo baay'ee na barbaachisa. Dhimmi kun si qofa osoo hin ta'in anas in ilaallata. Kanaafuu jabaannee irratti hojjechuu qabna. Guutuus waan hin beekuuf jecha anaatu dubbisee waan hundaa irraa fixa. USB kanarratti dalagaan hunduu hojjetamee jira. Saniifuu kompiitara irratti fuutee suuxa. Kompiitara barbaadu irratti gizee suuxe daataa ati barbaaddu hundaa asirra sii deebisa. Garuu kompiitara sanarra daataan jiru hundi ni bada. Jabeessii itti fayyadami. Hedduu galatama kam jedha akkas galateeffadhu hundee. Hedduu galatama. Hedduu galatama. Hedduu. Ibsa ergamtoonni wayyaanee Oromoo irratti baasan sana argite? Argeera. Akkamitti ilaalte? Waan haaraa miti kun. Waan waggaa 25 gochaa turanidha. Uummata kana shororkeessuun, sossodaachisuun, maqaan bisoomaatiin saamuu, miidiyaa tokkittii sanaan joonjisuun waan baramedha. Garuu uummanni keenya amma waan nun galteefii jirti. Sodaas dhaabaniiru. Uummata hin sodaanne uumaa gochuu hin dandeessu. Kan si ajaa'ibu isaan maal jedhu seete uummanni kun barannee qote bulaa akkuma waan beekneetti ilaalu. Uummatichi garuu qilleensa laalee waan bara dhufu ta'u uummata raabuudha. Sodaa dhaabeera uummanni. Uummata hin sodaanne uumaa gochuu hin dandeessu. Akkana waan dadhabu.
Dhugaa jette. Silaa utuu kana beekanii maaliif biyya isaanii keessatti ergamtuu ta'anii jiratu? Wayyaaneen akkuma abshaalli yookaan gamni kan qabatu qabatee bu'a jedhan ofii biyya isee qabattee nuun immoo ciccirtee nu balleessaa jirti. Garuu amma yoomitti? ገመዳ ይህን ኮምፒውተርን ሰው ተጠቅሞበታልና አክሰስ ማድረግ አልቻልኩም። ቲንክ ሶ ሎክድ ሳይሆን አይቀርም። እዚህ ኮምፒውተር ላይ ያለውን ዶክመንት ወስደው ኮምፒውተሩን ደግሞ ከጥቅም ውጭ አድርገውታል። ስለዚህ ይህን ያለውን ዶክመንት እና ያለውን መረጃ ስለጠፋ ተከታትላችሁ መያዝ ይኖርባቸዋል። Isa qofa jetta harree ganama baddee galgala kurkuriin hin deebisuu waan jedhamu jira. Gaafuma ganama jarri hundeeffatan waggaa 25 dura dimokiraasii biyya sana keessa seensisuuf osoo hin taane biyya sana keessatti biyya dimokiraatawaa ta'e gadi dhaabuuf osoo hin taane sirna isaanii tooftaa isaanii afaan Oromootiin uummata Oromootti akka himaniif barbaadanii malee uummata Oromootiif dhimmaniitii miti. Silaasoo uummata Oromootiif dhimmanii bara amma kanaa maaliif manni hidhaa amma guututti uummanni Oromoo yaa'ee dargaggeessa Oromoo galaanatti nam'ee amma dhumutti inni kaan bosona keessatti waraabessa haga nyaatutti maanguddoo kaasee hanga daa'imaatti daa'ima waggaa 8 lubbuun isaa kan ba'uuf osoo jarri kun uummata Oromootiif dhaabbatanii kun maaf ta'a? Isaantu wallaaleen malee silaa mana aarur mana aanutti goraniishu. Isaan garuu uummata keenya qabachuu dhiisanii abiddatti qabsiisani. Garuu wanti kun asitti dhaabbachuu qaba. Wanta kana dhaabsisuuf yeroon isaa amma. Yeroo kanatti fayyadamuu qabna. Kanaaf kan nutis jireenya keenya irraa baanee amma kana jiraannaa.
Wanti haaraan maaltu jira? Warri hoteelaa suuraa namaa baasnee sikkannu yakka waan ta'eef poolisii irraa waraqaa nuuf fidamu jedhan. Namticha gurraacha sani? Namtichi gurraachi sun maallaqa yoo argate nuuf kennuu ni danda'a. Garuu wanta naaf hin galin tokko dokumentiin kun yoo barbaachisaa ta'e poolisii yookaan warri hoteelaa beekuun qaban maaliif nuun ja'a? Dokumentiin kun yeroo gabaabaa keessatti biyya keenya sadarkaa addunyaatti guddisuu ni danda'a. Keessaawuu Oromiyaa. Ameerikaan ammoo iccitii kana yoo kan beeytu taate parsantii hanga muraasa takka irraa qoddachuu ni dandeessi. Kanaaf jecha poolisiin akka hin beeyne barbaanne nuti. Si kanan jedhu warreen keenya suni akkuma jirutti jira miti? Akkuma jirutti jira. Itti miti miti ijoolletti? Eeyyee itti meera. Bishaan suni qabamee fuula koo ni qadhaati. Hawwa bishaan nu heeraa fixuuf jirta? Booddee yeroon jaarti bira deeme nyaata fidu waliin hin fidee dhufa. As kenni mi'aati moo maal isaa qusattaa? Si jaartii kana ofii sadarkanni rakkisaa jira miti? Maal goona jetteetu? Waaqa gaditti, lafaa olitti. Isaaniin malee eenyuun qabna nu yeroo kanatti. Arroo maaliif na barbaadde? Amma akka duraanitti tuuluun hin jirtu ni beektaa? Rakkina guddaa keessa jirta. Rakkina kana keessaa bahuudhaaf ammoo carraa tokko qofa qabda. Yeroo rakkoo kootii na mo'achuuf yaaluun kee dhiphina sammuu keetiin agarsiisa malee rakkoo kootiif furmaata naa laatte jedhee wanni natti mul'atu hin jiru. Namoonni tokko tokko osoo if dura lubbuu isaanii eeguu danda'anii eega wanni sun dabarte ammoo quba if nyaatan. Saba saba jetta. Osoo ati waan takka taate namni ol jees ilaalu hin jiru. Dhugaaf jiraachuun kiyya rakkoo har'aatiif osoo hin ta'in rakkoo baruu dhuftuuf na gargaara. Sibiila sibiilaan tuman. Nama namaan hin tuman. Kanaafuu har'a booda osoo na hordofuu baatte bareedaa natti fakkaata. Maallaqni har'aan tanaatti argattu kan boru si gargaaru qofa osoo hin taane jireenya kee guutuutti jiraachuu dandeessa. Maallaqni ati har'a natti faarsitu kun gaafii sammuu kiyya ka boruutiif deebii naan ta'u. Yaa cubbuu eessa dhaqxa jennaan bakka itti na ergan jette jaan. Kanaafuu an cubbuu saba kooti irratti hojjetuun hin malle. Warra si fakkaatu bira yoo dhaqxe malee. Haati ta'e osoo dhibee guddaa keessa jirtu ati saba saba jetta. Lubbuu haadhateetii kana immoo dhukkubarraa
dandamachiisuudhaaf itti fayyadamuun dirqamaati. Dhagee haati tiyya hattee sobdee saba gurgurtee nan guddifne maqaa isii maluu waamamaan na guddifte kanaafuu narra ba'e amma. Hundaafuu yaati. Ergama isa dhumaa kan ta'e ergama torbaffaa fiixaan baasuuf waa'ee isaa waa tokko tokko isinitti himee sana booda haala kamiin akka deemuu qabnu istiraateejii isaa walitti himnee gara hojiitti kan seennu ta'a. Kanaaf ergama torbaffaan kun wanta lama of keessaa qaba. Yoon kana jedhu gara lamatti ba'uu danda'a jechuudha. Bu'aan isaa wayi lama ta'uu danda'a. Inni tokko yoo waltaanee ergama torbaffaa kana fiixaan baasne hawwiin keenya hawwiin uummata Oromoo dheebuu bilisummaa uummanni Oromoo qabu fiixaan ba'a jechaadha. በዚህ ጉዳይ እንዴት እንደማስረዳችሁ አላውቅም። እንዴትስ ትረዱኛላችሁ የሚለው ነገር ራሱ ለኔ ፈተና ነው የሆነብኝ። ምክንያቱም ቢገባችሁ ብትረዱኝ ይሄ የተሰጠን አደራ ይሄን ያህል ጊዜ የሚፈጀው ነው አይደለም። አባቶቻችን ጫካ የገቡበት ወንድም እህቶቻችን ያጡበት እኮ ሌላ አጀንዳ አይደለም። ዓላማቸውን ህልማቸውን ለማሳካት ነው። ለኛ ትልቅ የሆነችዋን ሀገር ለማስረከብ ነው፣ ሌላ አይደለም። ወያኔን ዱር biyya isaanii keessatti dhagaa afaa wal kaa'aa turan har'a biyya keenya keessatti dhadhaa afaa wal kaa'aa jiru. Nuti immoo faallaa isaanii taane biyya ormaa keessatti allaattii fi qurxummiin nyaachaa jirti. Kun as irratti dhaabbachuu qabaa. Tokko tokko keessaniif bilbilli baay'ee adda ta'e iddoo barbaadan kan ittiin bilbiluu dandeessan isinii qophaa'ee jira, isinii qopheesseera. Keessumattuu bilbilli kun adda biiftuutti itti fayyadama. Bilbilli kun biiftuu siif qophaa'e. Yeroo kamittiyyuu bilbila kana namni sirkatti arguu hin qabu. Gruupii kana qofaaf ittiin bilbiluu dandeessa. Wanti kun si faana qabame taanaan amma lubbuu keessa dhabsiisuutti deema. Waan icciitiin kun sirkatti qabamuu hin qabu. Akka tasaa yoo sirkatti qabame akka Hajii Adamsaa iddoo liqimsitee wajjin du'uu qabda. Bilbilli kun immoo siif qophaa'ee haalaan itti fayyadami. Hunda keessaniifuu ergaan ishee dabarse ni hojjeta. Yeroo kamittuu yeroo suuraa fudhattan bakkee keessan dursaatii ilaalaa. Sana booda haalli isin ittiin qabamtan yoo jiraate miimoorii isaa keessaa baastanii alanfattanii liqimsuu qabdu. ታሪክ እንኳን ወደ ኋላ እኮ ብንመለከት ሺህ ዓመታቶችን ወደ ኋላ ብንሄድ መንግስት የሚለው አመሰራራት እንኳን ሲመጣ መጀመሪያ ከቤተሰብ ነው። ቤተሰብ ከቤተሰብ የአካባቢ ነው። የአካባቢ የበላይ ስትሆን ቀጥሎ የመላው የበላይ ትሆናለህ። ያ ነገር ነው እንግዲህ አንዱ የበላይ የመሆን ጥማት ነው። እንዴ ይሄ ህዝብ እኮ ትልቅነትን ሲጠማ የኖረ ነው። ይሄ ህዝብ እኮ ታላቅነትን ሲራብ የኖረ ነው። ልጆቹን እኮ እንካችሁ ብሎ ሰጣቸው። ከአባቶቻችን ጋር እኮ የተዋደቁት ጫካ ለጫካ ገደል ለገደል ከወደቁት ለታላቅነት ጥማት እኮ ነው፣ ሌላ እኮ አይደለም። እኛ ምቾት ያዘን፣ እኛ ድሎት ያዘን። እነሱ እዚህ አድርሰውን እንኳን ምንም ነገር ሳንሰራ ያንዳንዶቻችንማ ውሎ ዶላር ማሳደድ ብቻ ሆናል። እሱ የት ሄድብናል? እስቲ አባቶቻችን ህልም ላይ እንስራ።
ስለምትቀይረው መኪና ስለምትለው ነገር ስለምትዝናናበት ቦታ ከማሰብ በፊት ምን አደራ አለብኝ የሚለውን ነገር ላይ ትኩረት ሰጥተን አንሰራም። እሱ የት ሄድብናል? ያንዳንዶቻችሁማ እኮ እንዴ በልታችሁት ሁላ የምትጨርሱም አይመስልም። እንዴት እንደሆነ እስቲ ያ ሁላ እንኳን ቁጭ ብሎ እስቲ የአባቶችን አደራ እንኳን ከግብላ ድረስ ለምን አትሉ? ያ ሁላ ነገር ያ ሁላ እየከመራችሁ እኮ ማናችንም አልተናገርንም አይደል?